Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdulab. Akkata accounti TikTok sirrii ta'e kan ulaagaa mara guuttate haala kamiin banachuu dandeenya ka jedhu gaaffii irra caalan keessan gaafataa jirtani. TikTok kun yoo calliftanii gadi buuftanii itti fayyadamtan osoma accounti hin banin fayyadamuu dandeessu. Garuu booda yeroo TikTok keessan followinsa guddate akkasuma bilbila biraarratti dabarsuuf isin rakkisa. Yeroo baay'ees ni gubata kaseera qabeessa hin taane jechuudha ka ulaagaa hunda hin guuttanne. Kanaafuu TikTok ulaagaa mara guuttate kara seera qabeessa ta'een banachuudhaaf egaa warri aappii isaa hin qabne Play Store dhuma kanarra seentanii TikTok jechuudhaan TikTok aappii isaa kana gadi buufattu. Steepii xiqqoo keessatti haala kamiin akka TikTok ulaagaa mara guuttate banachuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Ka haala taatan maatii ta'uu hin dagatinaa akkasuma laayikii sheerii hiriyoota keessaniif gochuudhaan na waliin turaa isiniin jecha aappii TikTok kanarra tuqachuu gara TikTok seenne haala kamiin akka banannu waliin ilaallaa jechuudha. Yeroo jalqaba TikTok kana gadi buufannee irra seennu gan haala kanaan nuuf baasa. Inni jalqaba by tapping agree and continue nuun jedha. Seera isaa simachuu qabnaa jechuudha. I agree and continue ka jedhu kun jala isaa jira. Erga aappii TikTok irra seenne booda isa yeroo tuqne haala kanaan nuuf baasa. TikTok irratti maal akka ilaaluu barbaannu yookaan immoo maal akka daawwachuu barbaannu entertainmentii jira, comedy jira, muuzikii jira, sportii jira. Filadhu nuun jedha. Filachuus dhiisuu mirga qabna. Yoo barbaaddanis haga ta'e filachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf comedy, entertainmentii, muuzikii filadhee sportii waan adda addaa jira. Waan hin barbaade filachuudhaan next tuqa. Yoo filachuu hin barbaanne garuu skip isii jettu kana irra tuqachuun gara fuula duraa deemna jechuudha. Yoo filattanis rakkinan qabu erga filattanii booda next tuquudhaan gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Yeroo nuti next tuqnee gara fuula duraa deemnu start watching nuun jedha. Start tuquu dandeenya yookaan gara gubbaatti ol haxaa'uu dandeenya. Rakkina tokko hin qabu. Sanaan booda viidiyoo daawwadhu nuun jedha. Garuu accountiin keenya hin banamne. Asitti X tuquu hin qabnu. Login to follow account nuun jedha asirratti. Kanaafuu laayikii koomentii gochuudhaaf dirqama accountiin banamuu qaba. Accountiin keenya login godhamuu qaba. Sanaan laayikii namaa gochuu hin dandeenyu, koomentii namaa barreessuu hin dandeenyu jechuudha. Login isiin jettu kun as jirti. Login or sign uppiin kun isiirra tuqannee gara fuula duraa yeroo deemnu filannoo lama nuu kenna asirratti. Asirratti ammas namoonni baay'een dogoggorri isin hojjettan continue as user isa jedhu kana fayyadamuu hin qabnu. Namni baay'een maqaan TikTok keessanii useridha sababa kanaaf. Kanaafuu filannoo isa jalqabaa dhiifnee switch account isa jedhu isa gurraacha'ee jala jiru kanarra tuqanna. Isarra tuqachuun gara fuula duraa nu geessee sign up for TikTok nuun jedha jechuudha. Amma haaraa banachuuf deemnaa jechuudha. Asirratti filannoo adda addaatu nuuf jira. Filannoo inni jalqabaa use phone or email lakkoofsa bilbilaa yookaan emailiin banadhuudha. Inni lammaffaa Facebookii wal qunnamsiisi nuun jedha. Inni lammaffaa Facebookiin akka nuti wal qunnamsiisu nu ajaja. Inni sadaffaarra jiru immoo emailii bilbila keenyarra jiru akka nuti fayyadamnu nu ajaja. Garuu kabeen kwa sirrii ta'e banachuuf isa jalqabaa osoo filanne irra wayyaadha. Isa use phone or email. Yoo isa sadaffaas banattan fayyadamtan rakkina hin qabu. Kanaafuu isa jalqabarra jiru use phone or email isa jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Asirratti mata duree lama nuuf qaba. Mata dureen lamman kun tokko lakkoofsa bilbilaati, tokko emailiidha. Inni jalqabaa lakkoofsa bilbilaati phone number jedha. Isa qofas fayyadamuu dandeenya send code koonaa jechuudha. Mata duree inni lammaffaa kun immoo emailii. TikTok haaraa banachuu fayyadamuuf yoo barbaanne emailiidhaan mata duree gubbaa jijjiirree yoo barbaanne lakkoofsa bilbilaatiin lachuu tokkichuma rakkina tokko hin qabu jechuudha. Foon irra lakkoofsa isa jalqabaarra yoo keenye lakkoofsuma bilbilaa itti guuttanna. Isa lammaffaarra yoo keenye emailii itti barreeffannaa jechuudha. Emailii sirrii ta'e ka bilbila irraa qabnu ka itti fayyadamaa jirru. Kana jechuun mata duree lamman kana keessaa ka barbaaddan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Amma mata duree email jedhurra kaa'ee emailii irratti katabaa jechuudha. Emailiin keenya yeroo mara yeroo katabamu qubee tokko gidduudha dogoggoruu hin qabnu. Akkasuma yeroo barreessinu walitti aansinee erga emailicha barreessinee kaane yoo gmailii ta'e @gmail.com isii as jettu kana isiinuma tuqnee itti daballaa jechuudha. Yoo lakkoofsa bilbilaa ta'e garuu isin hin barbaachisu. Sanaan booda erga emailii barreessinee kaane next tuquudhaan gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Emailii sirrii ta'e ka qubee sirriin fayyadamne lakkoofsa bilbilaa yoo fayyadamtan rakkina hin qabu. Next tuqnee gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha.
Asirratti dogoggora uumuu hin qabdan yeroo gara fuula duraa deemne keessattuu barzideetii guyyaa dhalootaa fa'aa yeroo guuttan erga iimeelii barreessinee kaane haala kanaan yoo isin gaafate wantoota gidduu kana lamman jiran kana mallattoolee kana lamman sirriitti geessitanii walirra keessuu jechuudha akka nama walitti keddahuutti verification completed isiniin jechuudhaan gara fuula duraa isin dabarsaa jechuudha gara fuula ittaanutti. Fuula ittaanu kana irratti paaswordii jabaa barreeffadhu nuun jedha. Paaswordiin keenya qubee mallattoo fi lakkoofsaan osoo wal makaa ta'ee bareeda. Akkaataa paaswordii itti jijjiirratanii irratti sirriitti ibseen jira. Erga paaswordiin keessa barreessitanii booda neekistii tuquudhaan gara fuula ittaanutti dabarfanna. Sadanuu raayitii gochuu qaba. Neekistii tuquun gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha erga paaswordii nu simate. Asirratti sirriitti itti xiyyeeffachuu qabdu dogoggora uumuu hin qabdan. Barzideetii keessan guyyaa dhalootaa yeroo barreessitan waggaa 18 ol guutuu qabdu. Asii bara kana gada haxooftuu jechuudha hamma bara 1990 wayiitti jechuudha. Umuriin isin asirratti guuttataa jirta waggaa 18 ol tahuu qaba. Sanaan ala gaafa isin fooloo 1000 guuttattan laayivii isin seensisuu jechuudha. Kanaafuu isa jalqaba bara 1990 wayirra keessu sanduuqa isa lammaffaa jirummoo baatii barbaadanirra geessitanii keessu guyyaa dhalootaas baatii barbaadanirra keessa rakkina hin qabu garuu bara sanarratti xiyyeeffachuu qabdu sanaan booda erga haala kanaan guuttanii booda neekistii tuquun gara fuula duraa adeemtu jechuudha. Neekistii tuqnee gara fuula duraa deemna isa kanarratti sirriitti xiyyeeffachuu qabdu bara 1990 wayii guuttanii neekistii tuquudhaan gara fuula duraa adeemna. Fuula ittaanurratti yeroo nu dabarsu maqaa barreeffadhu nuun jedha. Maqaa TikTokii keenya irratti katabannaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti Abdul App 2 yookaan tokkos jedhu rakkinan qabu Abdul App waan jedhu barreesseen konfirmii tuquudhaan gara fuula duraa adeema. Maqaa ergan barreeffadhee booda asirratti allow tuquu dandeessu yoo barbaadan namni lakkoofsa bilbilaa isin save godhatanii qabdan akka TikTokii keessan argu yoo barbaadan allow gootu yoo barbaadan diinee gootu jechuudha. Maatii hedduu achirraa argachuu dandeessu yoo allow tuqxan. Sanaan booda gara profaayilii keessanii deemtu waan guddaa waan nu hafee jira. Gara profaayilii deemuudhaan waan lama dirqama sirreessina. Innis maal inni jalqabaa maqaa inni iimeelii irraa fudhate kana edit profaayilii kana tuquudhaan maqaa sana irraa jijjiirra username isa jedhu isa lammaffaa kana irraa jijjiirran yeroo jijjiirru walitti aansinee barreessuu qabna. Username dha waan ta'eef waan isin fayyadamtan namni biraa fayyadamuu hin danda'u. Fakkeenyaaf Abdul App lakkoofsa 2 jedhee naddiimesse. Kana jechuun namni biraa fayyadamee jira. Abdul App lakkoofsa 1 haa jedhu isa illee naddiimesse maaliif namni biraa fayyadamee jira. As jala garuu Abdul App lakkoofsa 3 lakkoofsa 7 11 fayyadamuu dandeessanaan jedha. Sanuma keessaa lakkoofsa 3 haa fayyadamu Abdul App lakkoofsa 3 amma raayitii na godheera saving godhadha. Erga saving goonee kaane set username tuqnaa ammallee wanni guddaan nu hafe inni guddaan nuti sirreessuu qabnu iimeelii sana verify gochuu qabna iimeelii ittiin bananne sana dirqama jechuudha. Kanaafuu profaayilii irra kaa'uu dandeenya. Profaayilii yeroo barbaanne sarara sadan gubbaa jiru tuquudhaan setting and privacy keessa seenna amma. Setting and privacy ka jedhu ni jira san keessa erga gallee booda kanuma jalqabaa irra tuqanna account ka jedhu isa jalqabaa irra tuqachuun gara fuula duraa deemna. Ammallee isa jalqabaa account information kanarra tuqachuun iimeeliin keenya raajeffannoo diimaa qaba waan ta'eef irra tuquudhaan verify goonaa jechuudha. Irra tuqna verify email nuun jedha. Verify emailii kana tuquudhaan iimeelii sana abbaa iimeelii kana ta'uu keenya mirkaneessina. Send code nuun jedha. Send code tuqnee koodii iimeelii keenya irratti nuuf erga. Gidduu bilbila keenya tuqnee bahuudhaan kanaasumatti dhiifnee eessa deemna? Gmailii irra deemna jechuudha. Bakka iimeelii ergaan irratti nu dhufu sana deemna jechuudha. Jalqaba irratti na dhufee jira yoo hin dhufne profaayilii gubbaa jijjiirtu jechuudha. Iimeelii isa durarra taa'uu qabutti. Iimeelii asii jijjiiruu qabdu jechuudha. Koodiin kiyya na ergame koodii na ergame kana fidee asirratti barreeffadhaa jechuudha. Iimeeliin kiyya amma raajeffannoo diimaan irra kaa'ame sun irraa badaa jechuudha. Amma iimeeliin kiyya sirraa'e 100% lakkoofsa bilbilaa yeroo barbaadanitti asirra tuquudhaan lakkoofsa bilbila irratti katabattu send koodii yeroo isin tuutan koodii isiniif erga koodii sana irratti katabattu lakkoofsa bilbilaas irratti ida'attu jechuudha. Ammallee wanni isiniifu sarara sadan kana tuquudhaan setting and privacy keessa seentanii akka inni private account hin taane mirkaneessu isa lammaffaa tuutu ammoo privacy isa jedhu kana tuquudhaan private account inni jedhu jalqabaa kun akkasitti daalachaa'ee taa'uu qaba jechuudha.
haala salphaa ta'e kanaan TikTokii ulaagaa mara guuttate banachuu dandeessu. Sanaan booda viidiyoo irra maxxansuu eegaluu dandeessuun isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.